Ordoftootteen Taboorana Global Media yooyya nageenyi sanbadaada babaaroo fafayyuma soor qobattanii tuniin oduuteen tamirga bitaa tammootummaa keenyatiif ta'uumat cufaati tataare 10 gan 2025 qopheessituun oduu tana ana Hadija Liibaniiti itti dhiyaadha. Jalqaba oduuteen irratti midhaasanii karaa guddaa isiyoon lomodogaashe deemu durumaat deemu jirti ka ark dhibba keessa ammayyuu ark 45 midhaasanii dabran sunini 45% jedhani wanni karaa sun midhaasanii fi aklafti sunini waan cufaan duraat deemte kana gaadallee karumdansaan deemsifachuu danda'an tuncuf marro duraan qarkaraan hin jirre lafti raasa callaa biitii fula baatee naggaadatti hin qabu akka namii injiniyaa ka midhaasa karaa suniitti ejjatu Justas Otwaalin jedhu yoo karaa sun midhaasanii lafti akka dansa mul'atte nagada fi ujia kakatini dura DMTJ kana gada bisinjir. Tunahakisha ya kwamba ofisi ya rais imezingatia masuala ya fidia vile kamishna wa Isiolo amesema, na wiki mbili zijazo tumeambia Kenha wahakisha ya kwamba wafidia wote, fidia yote wale ambao wanaafektiwa na huu mradi project affected persons wamepewa pesa zao, na pale penye kuna tatizo ama ushawishi unahitajika waje kwa ground washirikiane na commissioner ili watu walipo fidia yao. Ubaddi karaa Isiolo lomodogaashe deemsuni jisagalii gan 2022 midhaasu jalqabatanii ka yoo isiin jishanii gan 2027 geettayyu midhaasa karaa suni irra bahu fedhan dhibuma akka hedduu irra qorqoratanii obbaasanii jedhan ka dameeni karaa midhaasitu warra nagaatillee wal qabatan ka dhibeddu gumiin dhaattu karaa midhaasanii sun qubatti keebba'uu jirtu Right now, the immediate benefits that have accrued to the community include reduction in traveling time. Before, we used to take at least 2.5 hours between Isiolo and our campsite here in Garbatula, but the time has now reduced to about 1.5 hours travel time. By the time the project is complete, we expect that that is going to reduce even further. Midhaasa karaa suni gumiin guddum irra gammadde ka waan jedhani eegi midhaasa karaa suni jalqabatanii kaayim hedduutti ujii argate ka ujum karaa suniin uf bulchuu jirtuu jedhan. Kama hii barabara inakuwa mzuri. Ameajiriwa watoto kama 30 sasa kwa hii location karibu watu 70 na kula mshahara kwa hii barabara. Hata hiyo ni faida kubwa sana kwetu, na pia profit yetu material ya mchanga ile natengeleza na hii barabara katika hii location tumefaidika kwa hiyo profit. Amejengea sisi fence ya shule Kulamawe Primary, amejengea sisi fence ya Dabasiti Primary, amejengea sisi fence ya hospitali, amejengea sisi office ya head teacher ya room 4 Dabasiti Primary. Tumefaidika kiasi. Daayimtuu dhibbiitti bokka guddaa laf keenyati fulaa kakkaati roobu jirgula warri arda Tranzoia ka qubattu fulaa ka Pomboy jedhani ya fula qubatan dhabani marro lolaani fula cuf guutame waan cuf durayak ka biyyiti sunini fula bultiillee hin qabne kaminneen warra dhoqqeen guutti warri fayida bakka ka bisaan xurii faguul egeri dhufuullee kaaka kaadiddigafa guddumufirra sodaachuu jiran am qubattuu suniin kadhatti akka sirkaalii waan nyaatanii fi fula warri ammaatti qubachuu danda'an faan qarqaaran. Tutagu bibeenda na maji, chakula, ng'ombe, kuku, hata sina mahali yenye nalala. Haya maji huja yanaharibu vitu yakienda, lakini saa kama wakaaji tumeamua serikali itupatie permanent solution. Ittisu daa'imtuu irratti dameen barsiisota ta Kenya tanatti jedhanii yadidde sirkaal dame warra ta insurance wallaansa ta barsiisota ta private ti warra godaasisanii dame insurance wallaansa ta dhiyeen kana tashaa jedhan jalaa deebisan. Ak secretary dame warra ta barsiisota Benson Ndambuki ni muuti sunini barsiisota dabsiiti jedha marro barsiisoti duni dame insurance wallaansa ta private case jirti jedha akkasiin dame shaat godaansisuuni intaatu yadinnee jedha warri amma yaqubitti qabe dame barsiisota hojii qorsatti eessi ka waan jedhan iyo waldhabii kun akkanum durumaat deemu man barannootatti dachaanii ijoolleen barsiisanii jedhan naga waldhagaanitti. It's a matter of life and death na hatutaki kulazimishwa kufanya mambo ambayo hatutaki. Nataka walimu wajitayarishe in case tunapelekwa huko tutakuwa na mgomo wa kitaifa ambao hatutaki kutaja madhara yake. Nimekuwa na wazazi wengi wakiniambia tumejaribu hii SHA ifanyi. Tunataka kuambia serikali ihakikishe kwamba SHA inafanya kazi.
Galatooma ordoftootteen ta Boorana Global Media daa'imtu teenta mirga bitaa ta gam keenya ta guyyaa irraas kittissa oduu hedduu dhibiif barannoota akka hedduu dhibi garum channel teenta Boorana Global Media tanaatti sanii qopheessina ubaddi qopheessituun oduu tana gam keenyati ana Hadija Liibaniiti galatooma akkasum nu waliin jiraadha saniin jedha.